waaqayyorraa dhagee jedha. Miti. Eeyyan ati waan amantaa masitti immoo dhaggeeffatu. Mee na dhisa ni dubbisna dura bakka nama jettuun si kan nu deema bari hin jarjarina dura. Gobazii kiyya. Waan jedhe Yesuus Kiristoos wangeeloo Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ati Yesuus waaqa isa malee waaqni hin jiru jette. Yesuus akka jedhu ani jedhe Yesuus ani yeroo ani Yesuus dhugicha isaan waaqayyorraa dhagee isinitti meeraa jedha. Eenyurraa dhagaa dhugicha Yesuus? Ofii isaarraa immoo waaqayyorraa dhagoo qaba. Waaqarraa dhagee maaliif akkas jedhe beektaa? Maaliif akkas jedhe naa himeyyee maaliif akkas jedhe? Maaliif akkas jedhe beektaa? Hin beeku. Waaqayyoo jalqaba namni waan isa amanuudhaaf bifa isaatiin ilma isaatti godhee gara biyya lafaatti erge. Yesuusiin kana. Eenyu ka ilma isaa biyya lafaatti erge? Waaquma kanatu bifa namaa urfatee gara biyya lafaatti dhufe. Afaan Oromoo waan jedhe mee dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra jiru waaqa moo nama? Waaqa. Waaqa kamirraa dhagaa waaqni kan kee dhugicha? Caqasi gasitti nima. Siin caqasa wallahi. Waaqayyo abbaan kun na dhaggeeffadhu waaqayyo abbaan kun nama bartoota kana barsiisuuf jedheetu maaliif isaan barsiisuuf jedheetu duukaa buusaa gochuuf jedheetu dura Isaayyaas faa raajanii dhaggeeffadhutti raajanii erga isaan dubbatanii booda bifa namaa fudhatee gara biyya lafaatti dhufe. Okay, waan jedhe yeroo Yesuus biyya lafaarra jiru waaqayyo abbaan eessa ture? Waaqayyo abbaan jira. Eessa tureen siin jedhe? Jiraan jedhe. Eessa jira? Amma eessa jira? Amma hankee waaqni keessa jira. Yeroo Yesuus waggaa 3 fi ji'a 6 mal biyya lafaarraa barsiisuu ture ilmi waaqayyo jettan kun gaafa biyya lafaarra jiru waaqayyo abbaan eessa ture? Jira. Eessa tureen siin jedhe boo eessa jira yeroo Yesuus biyya lafaarra jiru waaqayyoon eessa ture? Amma eessa jira waaqayyoon? Ana amma siin gaafadha siifin deebisa ammas kalees bakka inni jiru siifin kan. Okay naa deebisa yaa caali sitti nima mata duree keenya raayis goo jira Yesuus ani nama kan jedhu deemu jira meeniin xumuraa qoy akka jedhu Yesuus dhaggeeffadha ani dhugicha isaan waaqayyoorraa dhageessinitti meeraa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Abraham akka hin hojjenne jedhe. Maal natti himta dura eenyu Yesuus ani nama jedhamoo nama hin jedhu kun olaanaa achi dubbisi yoo argite. Ani nama hin jedhu bifa namaatiin waan dhufeef ani nama jedhe. Hin jedhu mee dubbisi boqonnaa kanatummaan dubbisi anaa miti boqonnaa naa kan naan jette bakki Yesuus ani nama jedhe. Dubbisi ka. Dubbisaan jira yaa caali please dubbisi yaa nama waaqayyoo dubbisi. Elaa geeffadhaati mata duree ala baasuuf hin godhiin. Aboo akkanaan jettee bar gaafisi gaafadhe caali Yesuus waaqa jettee amantamoo nama jennaan waaqa naan jette Yesuus malee waaqni jira hin jiru naan jette wangeelli kan keessu ani nama jedha akkami jennaan fidii naan jette kunooti ragaanii dubbisime osoon dubbisin ani falmin ka dubbisi wangeela kana. Atuu dubbiste ana miti atuu dubbiste. Dubbisime irra bakka nama jettu sana akka ati jaan argituun fadhe ija keetiin dubbisi ijji kiyya keetii miti. Argaan jira. Dubbisi ka. Kunnoon jedha. Ani nama jedhamoo hin jedhu Yesuus. Hin jedha kunno cirra. Okay dhugamoo soba. Innanni ani nama jedhee Yesuus ani nama yeroo jedhus ni sobee moo dhuga dubbate barattootatti? Yesuus hin sobu Yesuus dhugaadha. Okay Yesuus nama jedhime. Yesuus nama miti waaqa. Kana laalka sobduu kun akkana jenna. Sobduun fidha malee. Okay kan fudhatu. Okay dhaabbadhu ani dubbii kan kee samiidha dubbii kan kee caalii fi pheenxee biyya lafaarra jirtu kiristaana fudhadhu dubbii Yesuus nan fudhadha. Ati dubbii Yesuus ni fudhatta dubbii wangeelaa? Ani dubbii kan fudhatu. As deebi nama waaqayyo sagaleen kan kee kutte. Ani yu dubbii kee fudhu dubbii kan waaqayyo malee. Okay dubbii nama dubbisne kun quraana bakki kun quraana moo wangeela ka dubbisaa jiru kun? Wangeeladha. Ni fudhatta moo fudha hin gatta? Na fudhadha sirriitti isin. Okay Yesuus Kiristoos akka jedhu ana nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani waaqa jedhe. Okay irra deebii dubbisi jedhana kijibduu gartee reefu ammas kijiba laal hin kijibde. Okay dubbisi maqaa waaqayyoo jisa jiraataa maccaasanaan dubbisi mee waggaaw dubbisi ol fuuni sagalee kan kee ammas. Hin dhagaamu sagaleen kan kee hin dhagaamu. Nagama amma hin dhagaamu lallabi ol fuuni sagalee dubbise ela
innani ani namaa si jedhe dubbii kan kee fadhu waan caafame waa ittiin dabalin irraa hin hirrisin sirraa irrata sitti dabalamaa jedha Yesuus. dubbisi ittiin dabalin wala ziyaada wala nuqsaana baanan san ittiin dabalin jedha wangeelli irraa isin hirrisin akkuma jiru dubbisi afaan Oromooti Amaariffaa miti. Atu dubbiste an dubbisura maal qabbata? Irra deebi akka fudhattuun ati dubbisi sagalee afuura ija keetan afooniitiin ni miti afuuraatiin dubbisi. Afuuraan immoo sitti himna san afuuraan immoo beektu ati afuuraan dhageessu dubbisi ayyee hin beeku dura dubbisi ija kanaan dubbisi akka biyya lafaa dhageessu dubbisi ol fuudhi Caali. Hin dubbisu. Hin dubbisu. Maaliif beektaa? Hin dubbistu hin sodaatte hin salfatte. Waa tokko ani Yesuusitti illee ye'u. Hin kijibsiiftaa Yesuusin. Indee ani akkamitti kijibsiisa inni iyyuu nan kijibsiinu kijibaa jiru barsiifne. Yesuus Kiristoos dubbiin hin dubbatu dubbii dhugaati moo sobaati? Dubbii dhugaati. Yesuus Kiristoos akka jedhu ani ilma namaati jedha dhuga moo soba? Situ sobe malee inni ani namaatiin jenni uffakkeesse bifa namaatti dubbate barsiise malee. Hin jedhu dubbisi na kijibsiisa. Ati maaf tara mallaattu nama dubbis taraa siilaadhee dubbisi dubbii kan keessa muu kan keetii hin barbaadu waan macaafarratti macaafara qulqulluurratti qulqulluu ta'ee caafamee hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee caafamee dubbisi yoo hin dubbisne hin dubbisu naan sodaadhe jedhi. Maaliif sodaadhaan? Dubbise guu jedhes daqiiqaa meeqan si kadhachuu jira Caali. Atam oddoomatti ani nama jedhee kana barbaadde miti? Sanumaan barbaade. Isa moo sitti maan jiran dhagoo diddee maleessitu? Dura dubbisi natti himechi booda. Ani nama kan jedheef bartoota duukaa waan jiruuf ani nama jedhee barsiise malee. Ani nama kan jedheef hin jedhu dubbisi. Ani dhugicha isaan Waaqayyorraa dhageessinitti meera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesu barbaadu. Abrahaam akka kanan raawwanne jedhe dhuga moo soba? Isintu kijibe abbo. Kutee sagaleen. Wangeelaa kijibe moo naa kijibe? Situ kijibe. Ani nama wangeelli nama jedhe moo namaa miti jedhe? Wangeelli nama miti. Nama jedhe moo nama hin jenne kun lola biyyi lafa laala akka jedhu ana nama akkasii ana nama jedhe moo ana waaqa jedhe? Ani nama jedhe. Akka eebbifame. Ati nama dhaggeeffattu bara. Kun no dubbisi laal. Amma kun no laala biyya lafaa laala jira. Ani nama jedhe miti. Ani nama akkasii ajjeesu barbaaddu miti. No dubbii kan kee dhiisi. Dubbii kan kee siyaasaan ta'e amantiidha wanti kun. Waan wangeelatti amana ifichatti amana abbat waaqayyoottis amana anattis amana jedha. Wangeelanni amantamoon amantu. Nan amana jedhe. Ana nama jedhe moo hin jenne Yesuus. Ani nama akkasii ajjeesu barbaaddu jedhe miti. Ani jedhee naan jedhe kas jedhee naan gaafii nan gaafatin ani nama jedhamu hin jedhu. Ani nama hin jenne ana nama akkasii ajjeesu barbaaddu. Ana nama akkasii okay ana nama akkasii jedhe moo ana waaqayyo akkasii jedhe. Ana nama akkasii ajjeesu barbaaddu miti jedhe. Okay Yesuus nama moo namaa miti. Namaa miti. Okay boqonnaa wantaa naa baasi eenyu boqonnaa Yohaannis 3 boqonnaa 13 naa baasi kanarratti irraa xumure. Peenxeen biyya lafaarraa wangeela fudhattu nilleen dhalanne ganaalleen dhalattu. Okay. Dhaggeeffadhu Caalii kiyya akka jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 akkana jedha. Boqonnaa 3 Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 doktor. Kun addaan nu galcha. Akka jedhu dhaggeeffadhu. Akka jedhu. Dhaggeeffadhu ilma namaa isa waaqayyorraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedhe dhuga moo soba? Akka jedhe ilma namaa isa waaqayyorraa gadi bu'e sana malee jedhika waan siin jedhe mee siifuun galtu bakka tana dubbisteetu mee na dhaggeeffadhu waan jedhe. Yesuus Kiristoos akka jedhu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhami. Miti? Caalii bani maqaa isaatiin filiis. Caalii deebisaa isa reefu hin deebisa jedhu kana amma isa reefu kana amma yoo iyye hin kochiisna. Deebisaa ka deebisa. Behe kun laal hanqasuma arge abadan peenxeetu wangeela fudhataa moo never abbaan fadhiin fudhadha keettan kottan. Yes. Abet.
Nagaa akkam. Nagaa. Qoy tashooma kanaan dubbisiisa. Tashooma nagaan siif haa ta'u deebite? Deebe. Hin jedhi. Asis. Yesuus Kiristoos. Suutan jedhan amma. Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Asis isii dubbisa. No, nama moo waaqaan sin jedhe. Dura. Nagaa akkana jedhu. Akkas jedhan jennee bara amma si gaafadha. Gaafii gurbaa gaafadhe san irratti hundoyneeti. Inni waaqa jedhee Yesuus nama jetta moo waaqa jetta? Dubbisee siin ibsuure. Naa ibsiin jennee bara. Okay, boqonnuma tana anuu dubbise ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee homtuu gara waaqayyootti hin baane jedhe dhuga moo soba? Ilma namaa jechuun maqaa Kiristoos yeroo biyya lafaa irra deddeebi'aa ture ittiin of waamu. Sabaala wanti bara dictionary ibsa abboo waan caafameen si gaafadheen ilma namaa isa waaqarraa Dhugaadha. ilma namaa okay waaqaatu waaqarraa gadi bu'e moo namaatu waaqarraa gadi bu'e? Waaqaatu gubbaa irraa gadi bu'e. Hin jedhu fide akkas waaqaatu bakka gadi bu'e kan jedhu naafidi bakka. Foon namaa uffate. Foon namaa uffatu waaqaatu waaqarraa gadi bu'e kan jedhu fidi ani namaatu waaqarraa gadi bu'e ilma namaa jedhaa fidi ati waaqarraa namaatu waaqaatu gadi bu'e kan jedhu. Sagalee waaqaatitu foon namaa uffatee gadi bu'e. Kana sin gaafanne gurba ani kallattiidhaan ilma namaa waaqarraa gadi bu'e jedha ati waaqayyo waaqarraa gadi bu'e kan jedhu fidi tashoome. Ilma namaa jechuun maqaa Kiristoos yeroo biyya lafaa irra ture ittiin of waamu. Akkana sin gaafanne waan sana wayin jedhe Amma gaafatte Oromoo ani waan jedhe ilma namaa ilmi namaa kan waaqarraa gadi bu'e kun eenyu? Kiristoos ilma namaati moo waaqa? Ilma namaati. Goobas ilma namaati jedhame Yesuus. Cabcoo akkana. Afaan ijoollee ta'e harka bichaa ho'i. Biyyi lafaa namni dhibbi jaan kun silaa siidhee irra abiyyuu foon qaratti hin dhawan siidhawan harkatuma. Okay. Waan siin galle jira be. Amma walii galle amma fuura keetiin nagaan na gammachiifte deebii normaalii waan wangeela jiru walii galla amma waan si gaafa Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu akka wangeelaatetti? Yesuus waaqa hin qabu. Ni qaba moo hin qabu? Hin qabu. Ni qabu waaqaan qaba yoo jedhe ni fudhatta moo fudhattu siifin kanna. Abbaayee dhabe. Hin jedhu akkas ani na dhaggeeffadhu duraan si gaafadhe ati Yesuus waaqaan qabu naan jette Yesuus ani waaqaan qaba kan jedhu yoon sii kanne ni fudhatta moo fudhattu? Ni fudhadha baas. Goobas wangeela si bira ni jira wangeela si baas. Wangeela Abu Mu'aaziin morma malee wangeelaan hin mormu. Boqonnaa 27 baas wangeela Yohaanis boqonnaa 27 dhaggeeffadhu. Abu Mu'aaziin morma malee ani wangeelaan hin mormu. Dhaggeeffadhu eeywa yoo ati fudhatte ani Abu Mu'aazii miti. Ani islaamummaa fudhanne. Ani islaamummaa eenyu si barbaadaaf deemsoo keeta fudhadhu qabadhu feete maal goota islaamummaa gaafa islaamummaa kiristaanummaa fuumaan goone gaafa islaama keessa jirtus waa takka hin gooneef maal goota islaama dhuftee hin barbaannu. Maaliif goone si jaanjessaa jira miidha si qabee. Okay amma dhaggeeffadhu wangeela Yohaanis boqonnaa 27 banadhu atis Ingilishi feetu Amaariffaan feetu afaan feete. Okay. Kanuma dubbisaa baadhi. Sumaan dubbisiisa waan jiru har'a yoon goolii sitti hin galchine galgala kana maqaa isaatiin. Takkatti illee goolii galchitee hin beektu agaddaa. Kuno amma hubatte nama ilma namaati naan jette Yesuusii bira kooti takkittuma sanuu qabadde. Maal rakkoo qaba ilma namaati. Hayyee amma dubbise yoo ol fuudhi sagalee. Namummaan Kiristoosii beekumaa. Dubbisi ka. Rakkoon qabu. Natu dubbisaa? Sii dubbisa. Yesuus immoo ana hin qabin. An amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Tole. Gara obboloota keetii dhaqii. Hin jedhu akkas gara obboloota keetii dhaqi hin jedhu obboloota kootii jedhu. Gara obboloota koo dhaqii. An gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti. Gara eenyu kootii fi waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti onnan ba'a. Gara waaqayyoo eenyu? Waaqayyoo isaallee haa ta'u rakkoon hin jiru. Yesuus Waaqni shakku waan akkasii kana. Hold on. Gurra harkisiin. Hold on. Okay. Thank you so much. Yesuus waaqan qabu naan hin jenneeti. Hay hin dhaga'u. Yesuus waaqan qabu naan hin jenne amma daqiiqaa tokko dura. Maal jedhare ammas? Ustaad Arrafee moo eenyu rafu jira sa? Laa ni jira. Tokko qorreessu jira. Okay. Dhiifama ayyaa haa kadhatanuma. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Namummaa Yesuusii namni namanne amma nama siin gaafan.
Yesuus waaqayyoo koo jechuun maal jechuu? Abbaa koo jechuu. Abbaa koo jechuun maal jechuu? Abbaa isaati ka abbaan isaa. Abbaan isaa san eenyu? Abbaan isaa moo? Abbaan isaa Aab yookaan immoo Waaqa. Waaqa isaatii mi? Waaqa qaba akkas goobas. Namummaan Kiristoosii dhagaita. Namummaan Kiristoosii Waaqa qaba. Naa deebiste. Thank you. Waaqa isaatiin aan jette. Waaqa qaba. Hin qabu naa maaf nakki jibda duuba. Maal nakki jibda? Waaqa qabu naan hin jenne Yesuusaati. Hin qabu naan hin jenne Yesuus Waaqa. Dhagaika. Abeet. Hayyee. Ishi dhagaye. As gabbaanye. Nura keessa baay'ee. Niin gammadee dhugaa guu dubbatte. Waan dhudhu sadi fittee waa dhugimee xiqqoosi. Hin jirtu fite. Bishaan waan dhugdan jedheen soodaadha. Farshoo miti. Kaati dhudhu san hin dhunne warri jala kanaa farshoo dhuge jedhee na arrabsu. Nama shaayii bunaa hin dhunne. Hin dhugda maqaa isaatiin. Inshallah. Hin qalin dhagaye ka dubbiin amantii qaldiin miti. Okay, amma tokko Yesuus nama ta'uun argaa baate Waaqa akka qabu ragaa naa baate Waaqni kan kee Yesuus immoo Waaqa Yesuus sani. Caqas ka bannaas. Ayyee. Yesuus nama ta'uu ragaa sii baheera. Yesuus Waaqa ta'uu ragaa sii baheera. Caqas. No, Waaqa ta'uun no. Waaqa qabaachuu. Na dhageeffadhu kan bannaati. Maa akkana jarjara. No, maannatti hin dabalin kai. Yesuus nama ta'uu ragaa naa baate.